Iraan meeshaa waraanaa dhoksaa addunyaa fi Ameerikaanis argitee hin beekne fayyadamuuf taate jedhame. Waraana gidduu galeessaa bahaa keessatti deemaa jiru keessatti ajajaan olaanaa warraaqsa Iraan Jeneraal Ibrahim Jabarii ibsa har'aa nama rifaasisu Ameerikaa fi Israa'eliif kenne. Jeneraalichi akka jedhanitti Iraan hanga ammaatti kuufama misaa'elaa ishee kan durii qofa fayyadamtee jirti. Garuu meeshaa waraanaa dhoksaa fi ammayyaa addunyaa kanaan dura argitee hin beekne fayyadamuuf doorsisaa jirti. Hanga ammaatti wanti dhukaafame sibiilota citaadha. Jeneraal Jabarii ibsa miidiyaalee biyyaa keessaa fi kennaniini. Opereeshinii Epic Faarii hooggansa olaanaa Iraan irratti xiyyeeffate kuffisaniiru. Diinonni keenya haleellaa isaaniitti gammaduu danda'u. Garuu wanti hanga ammaatti deebii kennuudhaaf itti fayyadamne misaa'ilota dulloomaa yeroon isaanii irra darbe ta'uu himani. Iraan gara fuulduraatti itti fayyadamtu ilaalchisee bal'inaa yoo hin ibsinis jeneraalicha akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Waraanni dhugaa hanga ammaatti hin jalqabne. Iraan teeknooloojii ammayyaa raadaaraa hin mul'ifnee fi galma addunyaa kamiyyuu rukutuu danda'u hojjattee jirti. Qophiidhaas Ameerikaa fi Israa'el balaa tilmaamuu hin danda'amne ni rukutamti. Balaan kun kan dhufe erga mariin niikulaaraa galoo galaanaa Oomaan keessatti gaggeeffamaa ture sirnaan kufeen booda. Waashingiteen Iraan irratti tarkaanfiidhumaa fudhachuuf murteessuu ishee yeroo labsite. Teeraan deebii kennuudhaan Strait of Hormuz cufuu fi buufata waraana Ameerikaa biyyoota 6 keessatti haleeluun isheen yaadatama. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti dubbiin Jeneraal Jabir kun Iraan misaa'ela Hypersonic yookiin diroonii haaraa saatalaayitiin qajeelfamu fayyadamuuf qophaa'aa akka jirtu agarsiistuudha jedhani.